Harka fuuni akkam jirtu wiirtuu miidiyaa irraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin Hansittiin Ajjeeti. Dhiyeessii sanyii filatamaa fooyyessuun oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluuf gahee qooda fudhattootaa olaanaa ta'uun himame. Enterpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa Damee Baalee bakka bu'oota sanyii dhaabbatichaa raabsan waliin leenjii fi raawwii hojii raabsaa sanyii bara 2015 gamaggamaa jira. Waltajjicha irratti kan argaman bakka bu'aan daayireektara Enterpiraayizii Damee Baalee obbo Mulqan Aschaaloo akka jedhanitti Enterpiraayizichi hanqina sanyii filatamaa mul'atu xiqqeessuuf xiyyeeffannoon akka hojjechaa jiru himan. Keessattuu dhiyeessii sanyii filatamaa daran fooyyessuun oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluuf bakka bu'oota enterpiraayizichaan sanyii raabsaa jiraachuus kaasaniiru. Sanyii karaa agroo diilaarotaatiin raabsuun qonnaan bulaan sanyii gosa barbaadee dhiheenyatti akka argatuuf tumsaa jiraachuus akeekan. Leenjiin hubannoo haala waliigala sanyii filatamaa irratti bakka bu'ootaaf kennamaa jiru dhaalee raabsaa sanyii keessatti mudachaa ture xiqqeessuu keessatti kan tumsu ta'us dubbataniiru. Waajjira qonnaa godina Baaleetti abbaan adeemsa callaa guddisuu obbo Dabalaa Simee gama isaaniitiin enterpiraayizichi qonnaan bulaan sanyii filatamaa dhiheenyatti akka argatu hojiin hojjechaa jiru carraa guddaa ta'uu dubbataniiru. Bakka bu'oonni leenjicha irratti hirmaataa jiran gama isaaniitiin hojiin raabsaa sanyii filatamaa irratti bobba'uun bu'aa dhuunfaan argatan caalaatti qonnaan bulaan dhiheenyatti sanyii akka argatuuf kan tumsu ta'uu dubbataniiru. Leenjiin hubannoo argatanis hojii raabsaa sanyii caalmaa qabu hojjechuuf kan isaan deeggaru ta'us dubbataniiru. Enterpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa Damee Baalee bara oomishaa 2015-16tti lafa hektaara 17,000 ol irratti sanyii akaakuu 62 baay'isaa jirurraa oomisha kuntaala 500 caalu kan abdatamu ta'uu ibseera jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Dhaabbileen alergitoota Itoophiyaa agarsiisa alergii fi ficcisiisa idil addunyaa Chaayinaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiru. Agarsiisa magaalaa Shaangaayitti gaggeeffamaa jiru irrattis oomishaaleen Itoophiyaa gara alaatti ergaman beeksifamaa jiraachuu ragaan imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Agarsiisichi hirmaattota biyyoota garaagaraa irraa dhufanii fi dhaabbilee waamamtoota daldalaa fi hooggantoonni waldaalee Chaayinaa daawwataniiru. Agarsiisichaan cinatti waltajjiiwwan beeksisaa gaggeeffaman irratti carraalee investimentii Itoophiyaa oomishaalee alergii fi bakkeewwan turizimii beeksifamuunis erameera. Sadaasa dhufu agarsiifni fi baazaariin biyyaalessaa oomisha keenya jedhu kan enterpiraayizoonni oomishtoonni 100 ol irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Agarsiisaa fi baazaariin kun Itoophiyaan haa oomishtu nutis haa binnu mata duree jedhuun sadaasa 3 hanga 7 2016 Finfinneetti kan gaggeeffamu ta'us ibsameera. Agarsiisa kana kutaaleen hawaasa adda addaa 50 ol ni daawwatus jedhameera. Misoomni enterpiraayizii Itoophiyaa agarsiisaa fi baazaarii qophaa'aa jiru kana ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Daayirektarri dhaabbatichaa Dr. Allabbaachoo Nugusee oomishaaleen enterpiraayizotaan oomishaman akka beekamanii fi gabaaf akka dhiyaatan agarsiifni fi baazaariin kun gahee olaanaa akka qabus ibsaniiru. Agarsiisaa fi baazarii kana irratti damee kana irratti hojiiwwan hojjetamaa jiranii fi rakkoowwan mudatan irratti qaamolee dhimmi ilaalu waliin mari'achuuf waltajjiin marii akka qophaa'us himaniiru jechuudhaan faanaatu gabaase. Biiroon galiiwwan naannoo giddu galeessa Itoophiyaa bara bajataa 2016tti galii birrii biliyoona 12 ol walitti qabuuf karoorfachuu beeksise. Biirichatti daayireektara barnootaa fi kominikeeshinii aadde Hiwat Balaay akka ibsanitti birrii biliyoona 10 galii dileen kan walitti qabamu ta'uu dubbataniiru. Birriin biliyoona 2 immoo tajaajila mana qopheessaarraa kan walitti qabamu ta'us ibsaniiru. Naannichatti baatiiwwan 3 darbanitti galiin birrii biliyoona 2 walitti qabamus eeraniiru jechuudhaan faanaatu gabaase. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammadii fi hooggantoonni olaanaa naannichaa balaa lolaa tibbana godina Afdar magaalaa Caarichitti mudatee lammiilee miidhaman daawwatan. Daawwannaa kanarratti pireezidaantiin naannichaa obbo Mustafee Mahammad itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Somaalee Injiinar Mahammad Shaalee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa naannichaa Ahmed Yaasiin Sheek Ibraahimii fi hooggantoonni biiroo naannichaa fi godinichaa argamaniiru. Daawwannaa isaaniinis lammiilee sababa lolaa cimaa gidduu kana roobee fi lolaa lagni waab guuteen miidhamaniif deeggarsa taasifamaa jiru ilaalaniiru. Lammiileen deeggarsi taasifamaa fi jirus deeggarsa namoomaa mootummaan taasisaa fi jiruuf galateeffataniiru. Deeggarsi taasifamaa fi jiru kun cimee akka itti fufu gaafachuu isaanis odeeffannoon waajjira kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin humnoonni waraanaa Israa'el qondaala Hamaas kan qajeelcha tikaa fi meeshaalee waraanaa hoogganaa ture Moosan Abbuuzinaa ajjeeseera jedhe. Moosan Abbuuzinaa dureewwan meeshaalee waraanaa tarsiimawaa fi rokkeettiiwwan oomishan keessaa tokkodhas jedhameera. Waraanni Israa'el ibsa ganama kana baaseen akka jedhetti Gaazaa keessa gadi fagaatanii socho'uun shororkeessota barbadeessuu fi xiyyaarotatti kallattii agarsiisuun akka itti fufee fi bu'uuraaleen Hamaas haleelaa jiraachuus ibsaniiru. Ammas taanaan magaalaa Gaazaa keessatti haleellaan qilleensaa itti fufuudhaan manneen barbadeessaa fi namoota nagaa ajjeesaa jiraachuunis gabaafameera jechuudhaan BBC Afaan Oromootu gabaase. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee keenya biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.